Fanno kenna kasaati kana qopheeffanne gara hangafoota durfachuutiin itti deemna. Oromiyaa dhihaa keessatti haleellaan mootummaan Abiy Ahmedii lafa woboon bilisoomse deebisee qabachuu fi godhe fashalahe. Oromiyaa dhihaa keessatti tajaajili intarneetii fi bilbila addaan citee deebi'ee kennamaa jira. Gara biraatiin ammoo naannoo Amaaratii fi Oromiyaa karaan walittu fidulachuu cuufamuun woboon cufuun mootummaan Itoophiyaa amanee jira. Odeeffannoo gara biraatiin waraanii naannoo Tigraahii ka Amaaraa keessattuu geggeeffamaa jiru yeroo ammaan tana hammaatee itti fufee jira. Warri Tigraahii lafa hedduu to'achaa jira. Odeeffannoo bal'aa dhimma kanarrattuu qabna. Waraanii Tigraahii Walloo kibba ammaan tana dhaqqabee ka jiru gara godina Oromiyaa ka Wallootu deemuudhaani wobo wajjini qindoomina cimaa agarsiisuu dandaya sodaan jedhu mootummaa Amaaraa ammumaan tana raasuu jalqabe. Mootummaan naannoo Amaaraa warri Gojjame mootummaan Gondaree kaageenyoota shaagarii bakka nu hin buhu jechuudhaani fonqolcha walirrattuu geggeessanii jiranii ageenyoota shaagarii akeekkachiisa humnoota kanaafi kennuun dubbatame. Ageenyoota shaagar waraanii Tigraahii ammaan tana lola Amaaraa keessattuu geggeessaa jiruuni mo'atamaa jirra. Qormaatii guddaani karaa gadiitiin Oromiyaa irra nu eegata jechuun isaa dhagahame. Karaa biraatiin ammoo mootummaan Abiy Ahmedii diroononni yookaan ammoo xayyaariin namni hin balaliifne kaa'isa ka Suudanii keessa seenanii lama kuffifame. Diroononni kunini mootummaa Iraanittu oomisha jedhame. Kunini hariiroo Abiy Ahmediitii fi biyyoota Arabaa ka galoo galaana Faarsii jidduu jiru hammeessuu dandaya. Mootummaan Firaansi gargaarsa waraana mootummaa Itoophiyaatiif kennuu fi waliigaltee mallatteessu haqee mootummaan Itoophiyaa doolarii miiliyoona 100 fi leenjii waraanaa dhabee kunini hangafoota oduu kennaa kasaatii kanaatiin wajjin turtanii jennaan. Oduu kanaa fi oduu biraa hedduu dhagahuu deemtanii daawwattoota kenna jaalatamoo fi kabajamoo oduu kana nu qoqoodaa faffacaasaa waliin nu gaya jecha amma gara hangafoota oduu irra gara bal'innattuu dabarra. Mootummaan Abiy Ahmedii Oromiyaa dhihaa keessatti wobo godina dhihaatiin haleellaan gurguddoon irrattuu dhaqqabee mo'atamaa akka ture gabaasne turre. Mootummaan kunin milishoota Amaaratii fi humnoota Shaabiyaatii fi waraana isaa ka gargari faca'ee deebisee walittuu ijaaruun haleellaa godhuun lafa woboon irra qabate ka godina Wallagga Bahaa, Wallagga Dhihaa, Qeellam Wallaggaatii fi Horroo Guduruu Wallaggaa deebisee qabachuu fi tarkaanfiin inni geggeesse woboodhaanii fashalaa'uun dubbatama. Woboon yeroo ammaan tana haleellaa dhaqqabsuudhaanii lola godhuu fi haamilee cimaa akka qabuu fi injifannoon dhiyoo kana inni goonfatee jiru akka onnachiise ka gabaafamu. Woboon mootummaa Abiy Ahmedii humna isaa gargari bibittinnaawanii walittuu qabanii hedduu isaa booji'ee karaa miidiyaa hawaasaatiin viidiyoo isaanii gadhiisee jira. Mootummaan Abiy Ahmedii ka salphina biraa ofirrattuu dabalaa jiru lafa woboon qabate kana deeffachuu fi carraaqin inni godhe kun yeroo lammaffaa fi yoo ta'u humnoonni mootummaa Abiy Ahmedii yeroo ammaan tana mo'atamanii gargari faffaca'aa akka jiranii gabaafame. Mootummaan Abiy Ahmedii duula deebisanii haleeluu fi lafa woboon qabate kana woboo irraa bilisa baasuu karoora mootummaan jedheen ka geggeeffamu sani bakka inni gahuuf jecha tajaajila bilbilaatii fi telefoonii Wallaggaa godinaalee Wallaggaa adda addaa keessatti addaanii kutee jira. Mootummaan ammaan tana mo'amee dirree waraana irraa baqachaa jiru kunini tajaajila telefoonaa fi intarneetii addaanii kutee ammaan tana deebisee ummatii akka argachuu dandayu gochaa jira. Mootummaan Abiy Ahmedii ka dirree irratti yeroo adda addaa walfaana mo'amaa jiru ammaan tana ummata Oromoo wobo deeggartanii jechuudhaan miidhaa akka jiru ka dhagahame. Woboon yeroo ammaan tanatti bakka afur adda addaa Oromiyaa keessatti haleellaa gosa afurii banee jira. Haleellaan woboon zoonii dhihaa geggeessaa jiru kunini maqaa Laggasaa Waagiitiin akka moggaafame gabaasuun kenna ni yaadatama.
Gara biraatiin ammoo woboon eegii gamtaa humnoota ittisa Tigraay wajjin uumen duubatti duulii maqaa balleessi mootummaan Itoophiyaa irrattu geggeessaa jiru ilaalchisee ibsa baase. Woboon ibsa baase kana abbaa irree tumsa sabaa fi sablammootanii bakka ka'a mata duree jedhuuni ibsa dheeraa baasee jira. Ibsi ajaja olaanaa abaa'oo woboo irraa kenname kunini ajajaan woboo diinii mootummaa Abiy Ahmedii ka ammaan tana warra Tigraay wajjin gamtaa uumuu kennan rifate olola maqaa balleessi karaa miidiyaa isaa karaa aktivistoota isaatii fi humna nafxanyoota wajjin tahuuni nurratti banee jira jechuudhaani himata. Ololli tumsa kana dura dhaabbachuu fi geggeeffamu murnoota sadiin isaanis tokkoffaan leellistoota sirna nafxanyaa kan olaantummaa Amaaraa kan sabboonummaa saboota dhabamsiisuni dhugoomsuu fi hojjetanii lammaffaa Opidio duraanii kana amma erga leellistoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuu fi erga leellistoota nafxanyummaa fudhatanii raawwachuu fi dhama'anii fi sadaffaanii kajeeltota qabeenyaa fi aangoo bubuutuu ilaallatanii geggeeffamaa jiruudhaanii kan geggeeffamu jechuudhaanii barreessa. Ibsi kun itti dabaluuni akeekii olola kana tokkoffaan milkoomina tumsa kana danquuni humnooti siyaasaa kan mirga hiree murteeffannaa sabaa fi sablammoota fudhatanii akka hin milkoofne tolchuudha. Haala kanaan abbaa irree Abiy Ahmedii aangoo irra tursuuni gidiraa uummata irratti dheeressuu ta'a. Leellistoonni nafxanyummaa bara 150 olii fi eenyummaa Oromoo fi saboota cunqurfamoo dhabamsiisuu fi dhamaan kan hardhasi Oromummaa dhabamsiisuu fi wuxxifataa jiranii faallaa ilaalcha siyaasaa isaanii waan ta'e dura dhaabbatu. Lammaffaa yakkoota Oromiyaa, Benishaangul, Tigraay, Walaayitaa, Qimaant, Sidaamaa fi kan fakkaatan irratti raawwatanii haguuganii yakkamtoota akka seeratti hin dhiyaanne danquufi jechuudhaanii ibsi kun dubbata. Olola gos kana kan nafxanyoota fi mootummaan Abiy Ahmediitii fi warri aangoo kajeelu Opidioon duraanii kan mootummaa Abiy Ahmedii warri mootummaa Abiy Ahmedii ammaan tan tajaajilan kanaan dura warri Tigraay akka harree fe'achaa dhufe kana gurra irraa cufachuu akka qabuun Oromoo waan danda'u hundaan woboo duuba dhaabbachuu akka qabu dhaamicha dabarsee jira. Woboon irree tumsa sabootan bakka abbaan irree tumsa sabootanii bakka kaafama. Woboonis kan inni tumsa warra Tigraay wajjin godhe kana bakkaan baasuu fi jechuudhaani olola mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaa isaa aktivistoota fi harcaatota sirna nafxanyaatiin geggeessaa jiru kana woboon balaaleffatee jira. Gamtaan woboo fi humnoonni ittisaa Tigraay waliin mallatteessan xiyyeeffannaa miidiyaa guddaa hawaasa addunyaa bira argatee jira. Woboon yeroo ammaan tana haala jiru kanaani haleella dhaqqabsaa jiru kunillee xiyyeeffannaa guddaa argatee akka baafamu marii hegeree Itoophiyaa kan murteessu keessatti woboon bakka argachuu akka dandayu ka godhamu. Gamtaan gos kana ka warri Tigraay mallatteessu humnoota cunqurfamoo federeeshinii deeggaran woboo qofa osoo hin taane warra Somaalee, Sidaamaa, Qimaantii, Walaayitaatii fi warra biraa akka dabalatu deemu ka eegamu. Gara biraatiin ammoo woboo fi humnoonni Oromiyaa gamtaa warra Tigraay wajjin uumuun barbaachisaa tahullee dogongori bara 1991 akka hin uumamne Oromoon ijaaramu ammumaan tanaayyuu akka qabu warra Tigraay wajjin taane Abiy Ahmed aangoo irraa dhidhimsu mala tokko ta'e akka Oromootti ammoo rakkoo kenna furanne akka Oromootti ijaaramne humna cima taane bahuu fi bakka nu maltu haga hojjaa kennatti haga baay'inni kennatti haga qubsuma kennatti haga qabeenya dinagdee kennatti Itoophiyaa keessa argachuu fi waan kalee waan seenaa haasa'uu qofa osoo hin taane seenaa kalee irra barate Oromoon uf qopheessu qaba jedhamee dubbatamaa jira. Mootummaan kamiyyuu juntaa tahee warri fedhe aangoo ta'ee dhufe badii mootummaan Abiy Ahmed Oromoo irratti dhaqqabse diinummaa mootummaan Abiy Ahmed Oromoo irratti geggeesse ka geggeessu hin jiru jechuudhaan yeroo ammaan tana gamtaan woboo fi humnoonni ittisaa Tigraay waliin godhaa jirani sabaa fi sablammii fi nama Oromoo hedduu onnachiisee jira. Gamtaan kun kan inni shororkeessu gamtaan kun kan inni sodaa
sodaachisu harcaatota sirna nafxanya warra hamba mootummaa Abiy Ahmed irraa qadhaabbatuu fi OPDO kalee warra juntaa harrittiin jedhan kan wajjin taanii miidhaa Oromoo irrattu dhaqqabsaa jiranii tahuuni beekamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo gamtaanii warri Tigraahii fi warri Oromoo waliin godhe kunini yeroo ammaan tana xiyyeeffannaa ka argatee jiru aktivistoota Oromoo miidiyaa Oromoo humnoota adda addaa irraa xiyyeeffannaa argatee jira. Dr. Awwal Qaasim Aloo barsiisaan seeraa ka Kiil University walii galtee gamtaa uumame ka warra Tigraayitii fi WBO kan irrattu ilaalchise wanni kunini oduu akka malee guddoo dhalatte jechuudhaani dhuma Abiy Ahmed bulchiinsa isaa dhuma isaa ka jalqabsiisu jechuudhaani dubbatee jira. Abiy Ahmed nama humna isaa haga malee guddisee uflaale nama waan dogongoru ufinseen nabiyyi godhoo uflaale nama jechuuni ilaalcha amantiitiin biyya jechuuni amantii fi biyyiti adda jedhamutti bulchuu barbaadu nama Abiy Ahmed jedhamu ka jiruu fi jireenya biyya qabsiisee qumaarii taphate dhumaati isaa ka saffisiisu jechuuni akkasittu dubbatee jira. Walumaa galatti wanni ammaan tana gamtaa kan ilaalchisee barreeffamaa dubbatamaa jiru warra biltsiginnaatiif sirna nafxanyaa waan dabartee sabaa fi sablammiin adda addaa bu'uura gamtaan kun irratti hirmaateen itti dabalamuu fi gammachuu fi fedhii akka qabanii ka dubbatamaa baratamaa jiru. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo WBO'n tarkaanfilee adda addaa akka inni fudhachaa jiruu fi injifannoo galmeessaa jiru yooyyaa miidiyaa irraa odeeffannoo isin biraanii gayaa turre. Karaa naannoo Amaaraatii fi Oromiyaa walittu fiduu karaa lamaanuu ka Shawaa kaabaa keessa bahuu fi karaa Wallaggaatiin bahu lachuu WBO'n cufuu gabaasnee turre. Gabaasa kana yoo nu gabaasnutti miidiyaan biraa gabaasaa hin turre har'a miidiyaan Itoophiyaatii fi BBC'n karaa lachuu cufamee jira. Karaan Shawaa kaabatii fi Goojjamii walittu fiduu sigigaachuu lafaatiin cufame jechuudhaan mootummaan Itoophiyaa garsiisee jira. Sigigaachuu lafalleen jiraachuu ni mala sun taanan ammoo uumamni yeroo ammaan tana duula mootummaa Abiy Ahmed hojii isaa kafarraatii fi warra Amaaraa irratti duula jira. Gara biraatiin ammoo dhagaa gurguddaa hallayyaa gaara irra gadi qaarisuudhaan lafatti timfuudhaanii karaa kana WBO'tti cufaa jira jedhamee dubbatamee jira. WBO'n karaa kana cufuu isa miidiyaaleen habashaalleen gabaasaa turanii Itiyoo 360 miidiyaan faatii akka dubbachaa jiranitti karaan kun cufamuun isa marroo tokko fi odoo hin taane jibbanillee taatu marroo 9 oli karaan kun cufame. Kun duula naannoon Amaaraa Tigraahii waliin geggeessitu karistii Amaaraa deebisuutii fi gufuu guddaa akka tahuu dandayu dubbatanii jiran. BBC'n ammoo odeeffannoo isaatiin karaan Oromiyaa dhihaatii fi naannoo Amaaraa Goojjamii walittu fiduu cufamee jira jedha. Ka cufe ammoo humnoota naannoo kan keessa socho'an ka WBO'ti. Karaan biraa ammoo ka Benishangul Gumuzii fi naannoo Amaaraa walittu fidu godina Awwiitiin sanis riphee loltoonni Benishangul Gumuzii cufanii jiran. Benishangul Gumuz riphee loltoonni isaanii torban kana keessa haleella mootummaa Itoophiyaa irratti geggeessaniin dabalataan nama 14 ajjeesuun warra dhagahamee jira. Haleellaan kun ka fudhatame godina Matakkalii keessa tahuun beekamee jira. Warri Amaaraa ka ristii Matakkalii deeffanna jedhanii ka Goojjamee haleellaa kanaan milishoonni Amaaraa eegii mo'amanii baqataniin dubatti warra nu hittisu dahoo hin qabnu jechuudhaanii gara Goojjamiitu oli akka baqatanillee gabaafamee jira. Ammaan tana karaan Shawaa kaabatii fi Goojjamii walittu fidu kafichee kunin waan cufamee fi warri naannoo Amaaraa karaa Goojjamii irraa gara Wallaggaa Horroo Guduruu dhufuuf fayyadamuu qabanii karaa kana WBO'n waan jiruu fi ammaan tana karaa lachuu cufamee jira.
kunini waraana Abiy Ahmed geggeessuuf rakkoo guddaa karaani kunini cufamuun karaa lamaan kunini sarara diimaadha jiraachuu Amaaraa waraana Tigraay waliin geggeessu kana keessattuu mo'amuu fi mo'atamuu fi karaa murteessu sarara diima jedhame eegamuu akka inni qabu yooyyaa miidiyaan odeeffannoo amanamoo walgahii waajjira muummicha ministeeraata fi aangawoota naannoo Amaaraa jidduutti godhame gareen tokkin uumame garee kana itti gaafataman basaasa Itoophiyaa obbo Tamasgan Xurunee hogganu akka karaa kana eegsisu yaadamee ture amma karaa lachuu cufamee jira. Odeeffannoon yooyyaa miidiyaa irraa isin biraanii dhaqqabsaa jirru akkuma itti fufettu jira ammaan tanallee naannoo Amaaraatii fi Tigraay keessatti turre odeeffannoo dabalata isin biraanii gahuu deemna. Dhaamsi mootummaa naannoo Amaaraa pirezidaantii isaa Ageenyoo Tashaagare irra darbe jedhame naannoon Amaaraa waraana Tigraay wajjin geggeessaa jiru ka mootummaan Abiy Ahmed deeggaru keessatti guutuun mo'atamnee jirra jedhee amanee jira. Yeroo ammaan tana Walloo kaabaa guututti godina Waagemraa guututti bifa jedhamuun godina Walloo kibba haga tokko gara biraatiin ammoo godina Goojjamii kaabatii fi Goojjamii kibba haga tokkoon riphee loltoota warra Tigraayitiin humna ittisa Tigraayitiin to'annoo jala galee mootummaan Amaaraa caasan isaa barbadaa'ee humni waraanaa isaa liyyuu haayiliif milishoota fi faannoon isaa miidhamaa akka jiru dubbata. Waraanii kun haga ammaan tana ummati nu bira dhaabbachaa hin jiru ummata onneessine gara waraana kana oofuu qabna waraana kana waraana ummata godhuu dandeenya akka diinii kenna godhe jechuudhaan dubbata pirezidaantiin naannoo Amaaraa barreeffama kan keessatti. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa barreeffama kan keessatti humni kenna mooraalii ittiin lolu haamilee hin qabu haamilee isallee cimsuu ol kaasuu qabna jedha. Gara biraatiin ammoo warri kennin ka waraana fi nu barbaanne duuluu hin barbaanne kitati labsine nama waraana nu duulu dhabne warri waraana fachi geessine yeroo qonnaati yeroo azmaraati galle lafa qotannaa hin lollu jedhani jirani ammaan tana nami waraana nu lolu dhabame gara beeraawu wuttidirinna yookaan ammoo dirqiini gara waraanattu nama oofu jalqabne jirra jedha. Kanaafu dirqiini akka nami hin deemne fedhiin akka nami deemu haamilee nama cimsuu fi dabalataanii hojjechuu qabna jedha pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Ageenyoo Tashaagare. Obbo Ageenyoo Tashaagare sodaa biraa ibsatee jira. Sodaan biraa kan inni ibsate karaa Oromiyaatiin karaa Kibbaatiin waraana ammaan tana wobooni geggeessaa jiru kunni cimee jabaatee Finfinnee fi Amaaraa gargari muruuni Amaarii yeroo ammaan tana lafa akka diina malee firaani wal hin garre godhuu danda'a. Karaa Afariitiin warri Tigraay muree qabatee jira gara gadiitiin Oromiyaa fi Matakkalittu jira gara dhihaatiin ammoo Suudanittu jira gara kaabatiin Tigraayittu jira gara kibbaatiin wobooni Finfinneeni gargariin muruu danda'a. Amaarii jidduu keessatti rarra'ee humna isa deeggaruu cufa irra cite hafuu akka dandayu sodaa akka qabu obbo Ageenyoo Tashaagare dubbata. Obbo Ageenyoo Tashaagare sodaanii guddaan isaa warra Tigraay kamataa isaanittuu dadhabne woboo wajjin tokkummaan uumuun isaa kunin ammoo sodaa kenna dabalataanii cimsa jechuudhaani sodaan hamaan fuula isaanii dura akka jiru obbo Ageenyoo Tashaagare ka dubbatu. Obbo Ageenyoo Tashaagare woboo fi warri Tigraay gamtaan uume kunin odoo Oromiyaan warri Tigraay hin baane waraanii Tigraay ka ammaan tana Walloo kibbaa to'ate kunini gara godina Oromiyaa gara baate yoo karaa Afariitiin yookaan ammoo karaa Walloo kibbaatiin seene humnoota abaawoo deeggaranii dargaggeessa Oromoo qeerroo fi qarree Oromiyaa wajjin ta'uudhaani asumattu naannoo Amaaraa keessatti wobooni lola jalqabuu danda'a. Kun ammoo naannoo Amaaraa baay'ee miidhuu baay'ee rakkoo irratti fiduu akka dandayu dubbata. Kanaaf yeroo ammaan tana mo'atamaa jirra maal akka goonu hin beennu malee harkaanu dhumatee jira jedha Ageenyoo Tashaagare. Gara biraatiin mootummaan Abiy Ahmed illeen malee harka dhumatee jira marii harka bahee jira. Mootummaan Abiy Ahmed raayyaan ittisa biyya duula gar hundaanuu gara Tigraayitti akka godhu dargaggeessi naga qabu fayyaa qabu ka duulu danda'u hundu gara Tigraayitti akka duulu
labsii waraana ka waliigala kiteetii jedhamu akkuma naannoo Amaaraa labsee ture. Mootummaan Abiy Ahmed kanaan dura lafa yoo gadhiisaa turettu nagaa buusuu fi lafa Tigraay keessa baane lafa Amaaraa keessa yeroo qabbanaa yookaan ammoo yeroo nagaa yeroo araaraa buusuu fi calleessa filannee qawwee qabannee keessa bayaa jirra jedhe ture. Ammaan tana lafa kan hunda keessa bayaa jira. Sababii Abiy Ahmed dhiyeeffatu maali? Salphachuu malee maqabaduu malee Abiy Ahmed naannoon Amaaraas yeroo lama sadi waraana waliigala labsanii ammaan duuba nagaaf jennee dhiisneen hin jiru. Salphatanii jiranii moo'amaa jiranii moo'amuu amanuu qabanii mootummaan Abiy Ahmed moo'amuu isaa amanee Ameerikaan akka araarsitu kadhatee jira. Jeffrey Feltman ergama pirezidaantii Ameerikaa ka Joe Biden ka kanaan dura dubbii isaa busheessaa turanii pirezidaantiin Itoophiyaa Adde Saahilewarq Zawudee akka dhufee araarsu kadhattee jirti. Namni kun ammaan tana Itoophiyaa iftaan seenaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane Jabuutii fi Imaaraatii Arabaa illee deemee dubbisaa jedhama. Waraanni Tigraay kun akka dhaabbatu gargaarsi namooma akka dhaqqabuu danda'uu fi warri wal lolaa jiru karaa nagaatiin rakkoo isaanii akka fixatanii gaafata. Hoggantuun dhaabbata gargaarsa Ameerikaa kaayidila addunyaa yookaan ammoo daayireekteriin dhaabbata kanaa ka taate Samantha Power karaa Tiwiiteriitiin dhaamsa barreessite. Mootummaan kun waraani fala hin ta'uu beeke hatattama waraan dhaabee gara mariittu warri wal lolaa jiran akka deemu gargaarsi namooma akka dhaqqabu Ameerikaan gaafatti jechuun ammallee barreessee jirti. Samantha Power gargaarsi namooma akka dhaqqabuuf waraanii akka dhaabbatuu fi Abiy Ahmed wajjin mari'achuuf Finfinnee dhuftu. Abiy Ahmed isiin wal arguu didate dhokate. Abiy Ahmed dhokate warri nafxanyaa kan akka dhiirummaattu haasawaa ture. Abiy Ahmed ka waaqii hin araaramin siin jedhe waaqii garaa jabaadhi warra juntaa kan wajjin mariin hin jiru atti daraaddar cakkanne bade jettee nabiyyiti burtukaane gorsite. Ammaan tana moo'amuu argee jennaan sa'aatii dhumaa irratti sa'aatii 11 sa'aatii tokkotti hafee of dandamachuu fi ergama Ameerikaa gara biyyattuu akka dhufu Jeffrey Feltman kadhachaa jira. Kun Abiy Ahmed ni dandamatamoo hin dandamatu? Aduun Abiy Ahmed dhiitee jirti. Hambisamoo hin hambisu? Keessattuu Abiy Ahmed gamtaa wobootii fi gamtaa warra Tigraayitiin gamtaa juntaatiif shanii warri ittiin jedhuuni ammaan tana shoror kaa'ee jira. Aduun Abiy Ahmed dhiitee jirti. Warri Beltseeginnaa kaayisaan bira jiran hunduu shororkaa sodaa keessa seenanii jiranii. Sodaa kana kan mul'isu ammaan tana warra Beltseeginnaa keessa gariin sodaachaa akka jiranii Biraanuu Leenjisoo barreeffama inni barreessirraa hubachuu dandeenya. Waraana fixuu qabna yookaan waraanii nu fixa? Waraan dhaabuu qabna? Waraan balleessuu qabna yookaan waraanii nu hunda balleessuu qabna? Marii sodaachuu hin qabnu jedhee barreessee jira. Warri Opiidoo ka Beltseeginnaa kadhaadachaa jiru hedduun isaanii ammaan tana karaa keessatiin Beltseeginnaan Oromiyaa nafxanyaaf jettee duula kana duulte duula kana irra dhaabadhi Abiy Ahmediitiin jechaa jiranii. Abiy Ahmed ammallee waan dhaga'u hin fakkaatu. Garuu gara biraatiin ammoo Ameerikaa miilattu jigaa jira. Maatii Oromoo wajjin nagaa araara buusu waan barbaadu hin fakkaatu. Gara kanaanii wantoota gos kana kakkanattu deemuttu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif hedduu isin galateeffanna. Chaanalii kana ammoo maamila waan godhattanii fi viidiyoo waan jaalattanii fi miidiyaa hawaasaa irratti qoqoodanii faffacaasaa waliin gayaa waan jirtanii fi galanni nu isinii galchinu dacha. Odeeffannoo keenya kabirattu dabarra. Naannoo Amaaraa keessatti humnoonni Tigraay karaa hundaaniyyuu babal'achaa jiranii. Magaalaa gudditti Gondar kaabaa Dabra Taaboor irraa ammaan tana kiiloomeetirii 30 qofa akka fagaatanii. Dabra Taaboor keessatti shororkaan guddaan yeroo ammaan tana seenee namni gara Gojjamii gadi baqachaa jira. Yuunivarsiitiin Dabra Taabooritti argamu barattoonni Oromootii fi barattoota Tigraay irratti miidhaan guddaan dhaqqabaa jira. Isinittuun moosisee isinittuu badii raawwate jechuudhaani gamtaan Faannoo Amaaraa ka magaalaa shoror keessa jiru barattoota Oromootii fi Tigraay saamaa jiranii. Barattoota Tigraay hedduullee akka hidhanii ka dubbatamu ammaan tana barattoonni gara kamiin akkameessa akka deemanii hin beekamu. Maal jennaan karaan achirra waldiyaa deemu ka gara Wallootiin Finfinnee dhufu warra Tigraayitiin qabatamee cufamee jira. Karaan gara Gojjamii Bahar Daarii deemullee gara sunilleetti warri Tigraay dhiyaachaa jira. Odeeffannoo jettutu jira. Yeroo ammaan tana barattoonni Oromoo ka Yuunivarsiitii Dabra Taaboor keessa jiranii shororkaa hamaa keessa jirra.
nu dhaqqaba nu birmadha sagalee nu ta'a jechaa jiranii barattoonni Oromootii fi Tigraayiif sabaa fi sablammoonni yuunivarsiitii Gondarii keessa jiranilleen sodaa guddaa keessa seenanii jiranii waraanii Tigraayii karaa limootiin karaa Maayitsabriitiin karaa suniin ammaan tana gara dabarqii eegi qabateen dubattu gara daabaatti gara Gondariittu didichaa jira kunis sodaa guddaa uumee jira magaalii Dabra Taabor Gondarii fi magaalii Kombolchaatii fi magaalii Desee fi Kombolchaan Walloo Kibbaa keessa jiranii magaalonni kun cuftinu yeroo ammaan tana labsii yeroo muddamsaa labsanii ummatii akka magaalaa keessa hin baqanne akka jechuun duulattu duulu akka halkanii hin deemne warra sergoo gabbi yookaan ammoo warra luuxee seenaa warra dhokate seenaa ka Tigraahii adamsa jedhanii nama afaan Tigriinyaa dubbatu fi nama afaan Oromoo dubbatu qaqqabaa jiranii hedduun isaanii ijoollee yuunivarsiitii jirtu akka taate ka dubbatam odeeffannoon kenna isin biraanii gayaa jirru gara dhumattuu deemaa jira oduu guddaa harka qabna ammaan duba ka jijjirtu gaggabaabsinee isin biraanii gayaa jirra waraanii Tigraahii injifannoo gurguddoo argachaa jira lola naannoo Amaaraa keessattuu geggeeffamaa jiru waraanii Tigraahii injifannoo ni argate keessa tokkini godina Walloo Kaabaa kataate magaalaa seenaa qabeetti magaalaa Waldiyaa afaan Oromootiin bakka namiitti wal argu yookaan bakka wanni hedduun itti walitti dhuftu walda jechi jedhu waldaayu irra ka dhufe magaalaa kana to'achaa jirani magaalaa kana to'atanii akka to'atan isteediyemii ala muddini magaalaa kanattu jaarellee akkasumas ummata magaalaa kana ka warra Tigraahii wajjini hiriirra jedhullee televizyiniin naannoo Tigraahii kallattiini achi keessa dabarsaa ture magaalii Waldiyaa qabatamte jirti waldiyaa bira darbe warri Tigraahii magaalaa Marsaati fi magaalaa Haayiqiitiin bahee jira ammaan tana magaalaa Desee irraa kiiloomeetirii 32 qofa warri Tigraahii ka jiru Desee fi Kombolchaan magaalota gurguddoo Walloo Kibbaati magaalota kallachuu keessatti yeroo ammaan tana murtiin yookaan ammoo labsiin yeroo muddamsaati fi sochii nama daangessu yesaatillaa fi gadab yookaan ammoo karfiiwwan darbee jira mootummaan Abiy Ahmedii kan Waldiyaa keessa baqate televizyinii isaatiin ammoo ummata kijibuu fi Waldiyaa qarqarattu har'a waraana cimaa geggeessinee jirra waraana kifle xoorin 31ffaan geggeesse ka Birgaadir Jeneraal Kabbadee Fiqaaduu hogganuun injifannoo gurguddaa arganne jirra Waldiyaan harka kenna jala jirti odeeffannoo jedhu dhiyeessaa jira mootummaan Abiy Ahmedii odeeffannoo karaa kijiba aktivistoota Amaaraatiin haasofsiisaa jiruun magaalaa naannoo Tigraahii Maayicoo qabannee jirraa jedhanii jira Maayicoo jechuun Allamaaxaa bira darbanii Koremi bira darbanii Tigraahii karaa kibbaa gara oliitiin ka jirtu achi qabannee jiranii odeeffannoo kijiba ummata Itoophiyaa ammaan tana odeeffannoo dharaa dhiyeessaa jiranii ammaan tana odeeffannoo kijiba nyaachisaa jiranii odeeffannoo kijiba warra haasa'u keessa hogganaa akadamii Mellesi kammaan tanammo akadamii hoggansa Afrikaa tahee muudamu obbo Awwaluu Abdiiti Awwaluu Abdii madda odeeffannoo Afrikaa ka dhugaa taata hoggansa Afrikaa taata jennaan madda oduu kijiba oduu dharaa taate jirta ammaan tana madda oduu fake news taate jirta jechuudhaani miidiyaa hawaasaa irratti qoosaa itti godhaa jiranii warri Tigraahii karaa Walloo Kibbaatini Waldiyaa qabatee jira Marsaa qabatee jira Haayiqiitti dhiyaatee jira ammaan tana magaalaa Kombolchaati fi magaalaa Deseetti deemaa jirani magaalonni kullachuu maqaa Oromoo qabanii Waldiyaa fi Marsaan Oromoodha Kombolchi jechuun maqaa mukaati muka Desee jechuun ammoo mana jechuudha maqaa namalleeti kun cuftinu maqaa Oromoo qaba garasittu deemaa jiran kanattu jira hoggansi naannoo Amaaraa sodaan guddaan seenee jira yoo Walloo Kibbaa seenee karaa Affariitiin ammoo gara godina Oromiyaa Kakamiseettu babal'achuun akka malee salpha gara biraatiin ammoo karaa Waldiyaa Walloo irra gara Goojjamee Gondarii Kibbaa geessu ka Dabra Taaborii gubbaattu argamtu gara kanaanii warri Tigraay injifannoo gurguddaa argachaa jiranii lola har'a geggeeffameen gunaan qabatamtee jirti
Aanaa gaayintii magaalii guddittiinis nifaas mawucaan to'annoo humnoota Tigraahii jala ooltee jirti. Magaalonni naannoo kana keessattuu argamanii kan muummichi ministeera itti aanaa fi ministeerii haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqee Mokkonnin guyyaa dheengaddaa daawwatee raayyaa ittisa biyyaatii fi humnoota Amaaraa ka'achi jiranii jajjabeesse uummatii isin bira dhaabbata mootummaan isin wajjin jira jedhu magaalota naannoo kanattu argamanii yeroo ammaan tana humnoonni Tigraahii to'atanii jiranii Dabra Zabit magaalaa jedhamtu ka namtichi kunini deeme ka Dammaqee Mokkonnin deeme magaalii Dabra Zabixi magaalii Cacahooti fi magaalii Gobgobii fi magaalii Saalii kun hundinuyyuu yeroo ammaan tana karaa kan gubbaattu argamanii warri Tigraahii guutuma guututtu to'annoo jala oolfatee jira. Waraana har'a Cacahootu geggeeffame qofa makiina waraana hedduu akka boojanii fi taankota hedduu boojanii warri Tigraahii waraana milishoota Amaaraa ka booji'an wajjin garsiisanii jiranii. Humnoota Tekkeze jedhamu yookaan Birgedii waraana Tekkeze jedhamu ka naannoon Amaaraa gurmeesse ka Birgaader Jeneraal Tafarraa Maammoo hogganaanii humnoota adda Amaaraa ka dhiyoo kana muudame hogganu. Namni leenjii jechuun Asaamminoo Tsiggee qabu hogganu guutuma guututtu barbadaahee jira. Namtichi kun baqatee jira. Tafarraa Maammoo ammaan tana gara Dabra Taaborifaattu fiigaa jiranii. Isin dhaqqabna achitti wal agarra yoo gara Goojjamiitti nu jala hin baqanne jechuudhaani Geetaachoo Raddaa karaa Tiwiiteriitiin qoosaa barreessee jira. Karaa kakkanaanii magaalonni hedduutu qabame irra deebi'ee maqaa garee Dabra Zabit magaalaa jechuun Dammaqee Mokkonnin daawwate Cecehoo Gobgob Saalii Guuna kaan ammoo nifaas mawucaa magaalaa gudditti gaayintii ka miidiyaan Amaaraatii fi mootummaan Itoophiyaa juntaa itti awwaalaa barbadeessaa jira jedhanii kalee haasawaa jiran Tigraahii guutuma guututti to'annoo jala oolfattee jirti. Magaalaa Wucaalellee qabatanii jiranii eegee nifaas silkii qabatanii dubbatti. Wucaaleen magaalaa seenaa qabeetti waliigaltee Minilikii fi Antoneeli walii mallatteessanii ka waraana Adwaati fi sababa taate Minilikiif Xaaliyaan mallatteessanii sababa taate magaalaa seenaa qabeetti kanallee warri Tigraahii to'atee jira. Gara kanaan mootummaan Abiy Ahmedii lafa qabate ka Amaarayyuu gadhiisee baqachaa jira. Ammaan ta'e yeroon qabbanaa yookaan ammoo yeroon araaraa hin jiru sababa maal akka inni godhatu hin beeknu garuu mootummaan kun yoo kijibuudhaan dubbatu maayicoo qabachaa jirra. Oli deemnee gara Meqalee gara Tambaniitiin lolaa jirra jedhanii akkasittuu dubbachaa jiran. Odeeffannoo kenna ka dhuma sadittuu nu